gabaabinaa nama arrabsu jira. Anuma amma fungaa naan jedhan na arrabsanii intala funyaan fungee akka nama akkas naan jedhan fakkeenyaaf namni homaa argeen nama namaan jedha. Mee mudannoo maalii isin mudate isin? Anamma yoo namni akkas naan jedhe ilmi namaa gaafa uumamu akka rabbiin akka ufii barbaadetti uuma malee akka namni sun barbaadetti himti. Gaafa nu uumamnee gamana dhufnu waan nu mari'ate kama lafatti dhalannee jenne uf argine. Garuu sababa qaba. Rabbiin sababaan malee nu uumne waan nurraa eeggamu baawuudha. Funyaan dheeratee gabaabatee furrima keessaa fudhatan jedhaniitu. Yaa. Kasii miire. Lachuu keessa furrima jira. Sanumaa seeran qulqulleeffatu hin beeka fi hin barataaf hin baratu ittiin madaaluu fi akkas godhe naf fakkaate. Waan dheerateef namni boruun tun maaliin akka isiin bariitu hin beeku. Arguus hin danda'u. Maybe tilmaama yoo beekumsa qabaate yoo dandeettii waa dubbisuu qabaate sirri yoo waa dubbise akkana ta'uu danda'a. Predikshinii dubbachuu danda'a malee geeyibaadha nurra. Waan amma daqiiqaa muraasa booda dhufu rabbii tokkicha nu uume santu beeka malee namni hin beeku jecha. Kanaaf in aara duraa yoo namni dhaabatee faa amma na laalaa faa yoo namni waliin haasa'e aaree faa booya na hamataa jiran waa'ee kiyya haasa'e faa jiru. Duraan mu'aa ka. Duraan. Sanii fi tura keessa wanni kun waan ani barbaadee fidee miti. Asumaanummoo namni hedduun na dinqisiifata. Accepti godhuure maal abboo hin taphannaa. Angiftaran qabu maal godhaa accepti na godhu. Saa isin wallaahi akkanumatti daasti walumaa naasofna. Laa wallaahi walumaa naasofna malee rakkoo hin qabu. Maaf ishii maafi muskila. Ani immoo akka ganda keenyattii fi akka an beekutti yeroo isin dandeettii keessaniin badhaafamtan sanfaa dhagaanii argalee akkas inshaallah. Das na jedha. Amma sanii fi bilchinuma keessa accepti godhe malee accepti hin goone duraan. Amma fakkeenyaaf namni saleedaa ol dhaqqabdee barsiisuu hin dandeessu maaliif barattafaa jedhee hamilee nama tuquu deemaa. Uumama rabbii keessa galanan. Hamilee tuttuqamaatuma. Ifin har'aayyuu yoo anufirraan callisiisin har'aayyuu namni anas bakka bu'ee haasa'uu barbaadaa. Ammallee waa'ee kiyya kana haasa'uu barbaada. Waanuma hin beekne irraa anuu lubbuun jira gaafa an du'e haasa'uu hin danda'u waan fedhan. Garuu har'a waa'ee kiyya anuma beekaa anumatu mudannoo na mudatu anumatu amma ispeeshaalii namni miidiyaa hawaasaa olii ga'uuf kun na beeka. Nam transportii fa'a irratti transportii fa'a gabbiinaa faa yoo ayyaabbadhe tiraafikiin nan beekne faa dhaabee daa'ima waggaa 13 yaabbachiifte ni adabuu deeman shifeera. Kana waraqaa eenyummaa faa baasee itti kennee faa akkana jedhee Dhaggeeffadhaa barnoota isiniif ta'a barnoota wallaahi. Ima nama hubata. Yoo waraqaa eenyummaa laalanii hubatanii bakka. Waan kana waan barbaadamee dhufe osoo hin ta'in waan rabbiin barbaade waan ta'eef akkasani kunoo mudannoon. Fayyaa rabbi isinii haa kennu umrii isin haa dheeressu das nama jettan. Sangoota ka jedhan san duunnanu gaara sangoota. Sangoonni sun akkam isin godharee? Gaarri sangoota sun. Mee guyyaa tokko mee amma seena. Mee amma waan gaafadhu eessume. Namni gabaaban kun eessumee na dhageeffadha. Namni gabaaban kun yeroo fiiguun kufaa jedhan. Isin gara gaafa gaara maaliiti? Gaarri amma naan jettan sun dagadhe.
sangoota moo Eeyyiwa sangoota. Sangoota yoo buutan takka hin kufne hin konkolaanne takka meenatti ma takkama. Aboo yoo konkolaadhellee amma waa wayitii sanii amma dubbadhaare. Amma uummata geemiin injifachiisuu dide kana irratti dubbadhaare. Esumi jechuun amma fakkeenyaaf yeroo gaangee feetan yeroo farda feetan. Mee akkamitti feetan? Qamana kenni maal gara sii kennita? Kebeekin achi dhufee si jala taa'aa. Kootu kebeekii qamana. Kebeekii gara sin deemudha. Nuu lamaan eeggata. Afachaa qaba. Kebeeki. Akkana kunoo nu bira dabarti kaa kunoo akkanatti. Nu adamsiisi kaa kunoo akkanatti. Akkatti farda fe'an faa gaafadhaa yoo akkatti gaangee fe'an faa. Namni dheeraan kun yoo fe'u. Isin takka. Natti maama. Takka farda yaa kenni kanas maal kenni jettanii. Anka. Madeera rakarame. Anu fi wayita isin miila udachaa fadhe kan dasat. Lakki barees miila udachaa fadhe. Awaan ni jechaa dhagee. Eessumni kan kee yeroo mana barumsaa baratu dura mala hin teessisanii kursii barsiisota achiini. Yoo alaabaan ba'u fuuldura dhaabadha. Fuuldura dhaabata. Wayitaniidhallee fuuldura dhaabatanii. Wayitamootu qormaatallee fakkeenyaaf. Gamanaa kun maal eeyita yookiin jalaa yaa'a bakka. Yookiin jalaa deemaa bakka isin ceemee jira. Yeroo daree amma fakkeenyaaf daree keessatti illee yeroo qormaata. Beeki gamana keessatti maal jetti? Tokko waan jedhu tokko waa jira asallatti isin beekanii dandeettii cimaa qabdanii maashaallah jedha tokko. Kun geemiyyuu ashannafuu dadhabne cimaa maali jedhiin jigi. Jala taa'ee na'u. Kun mucattiin nu ashannaftu hojii keessan nyaadhaa. Lama isin ashannafe amma sadi. Sadi hoo maal naa qaxxaamta? Bishaan. Afachaaga. Bishaan maree dhugaa jiru. Illaa an kan jedhu. Ana wajjin akka isin waraabne akkatti laa. Anta eessuma wajjin akkatti salphina ofirraa fuudha. Amma waan adabbii keetii haasa'an namni naa kennaa hin jiru humu. Ina isin wanna isaan ol kaatanii. Ol kaatanii quraana naa qaraatan achi siitanii. Maa. Akkas adabinaan. Kanoo. Alhamdulillah birraa fuudha rabbii keetti kadhe ashangulliin takkitti birraan kaa'e naan hin jaaladhu. Hundaa birraa fuudha akka rabbi isin uumetti na waliin ta'a. Yalla. Erga akkas jettu ishee. Ofirraa fuudha hundumaa. Naan taane an akkuma isin dura isin beekutti isin arguu fedha. Waan naadiraa taane maarreera. Akkana kun amma eessuma kiyya beeku mangisti ko naante aggooti. Mangiftiin kiiloo 4 jira ani nama dhuunfaa tokko giifti. Kamtu kiiloo 4 jira? Kiiloo 4 ta'a. Mangistiin Itoophiyaa bulchu kiiloo 4 jira. Amma asirratti kennaa kun hunoo dabiliin jedhan banamee jiru kun. Yoo kennitan kenna. Kuni kun aruma takkatti natti banama. Ani kanaan dura geemiin taphanne maal godhaa natti banama akka waan hangiiftara qabu. Oduu durii san sila maali jedhe. Ilkaan arrabni ilkaan malee hin alaanshu sila akkami mata wanni sun akkasi uffanni maali akkas. Xiyyaa miti. Teessani wallaan viidiyoo baatanii haasaa jirtanii mahimaa isa wayiiti. Jechoota mahimaa isa. Abboo ana pala addaan gallee godha akka bakka nu ragachiisanii har'a.
Allah anna marra gachiisu ismi wanni singoota bicha ol kaatanii tuma dhaabattanii quraana naa qaraatan. Na nyaate tokko Muhammad na nyaate. Thank you. Nu isinii kenne sun. Ani yoo namaan qabu qaba. Abdurrahman yana jiraatu. Amma ammaa bakka akkati zanaa jedhee taa'aa hunda uumamu. Wayitaati na bira dhuftu. Ana hoo anillee kee beek irratti sheer godhadha akka leenca naa kennu gubaadheedha amma. Anillee ila isin dhiisu warra. Sheer irratti godhame sabbaa isaa deemu. Gamaa gama naa kennuu. Waay eenyu fa'aarratti kennu. Maali ta'uu isheen yookiin taaptaap godhi yookiin giiftii nuu kennu. Gurbaan kun amma har'a geemii jammari gurbaan ganda. Galatoome. Warri kennaa naa kennu keessanuu galatooma. Sila badafoozi amma kati soofi amma naafata kati har'a geemii taphanne jechuun. Jechuun akkana kunoo. Sila akkanuma taphatanii edaa warri sun. Taaptaap naa godha akkas godha warri jedhu sun. Abboo bakka jedhe yaadillee. Isinuu jettanii 500 argattan. Si 500 muluu maal bakkeen itti ergannee baafan jiru. Rakkoon sanii bakkeen itti ergannee baafu. Wal fakkaatani suba kiyya maarre. Akkana. Dura olisi. Salaam. Dura achi isin baasee akka dhaabat dura achi isin baasee ol kaatanii dhaabattanii akka quraana naa qaraatan isin gochuu heda. Amma kalaas. Amma kun anaayyuu amma kan inda'uun kasi adabu. Naa galatoomaa hundi keessanuu waan namni hin beekne kan warri nu jalqabsiiftan kun. Booda garuu nu gattanii keessaan galinaa. Wajjuma waan taanu taana. Ani gabar namni jala jirullee naan kennu. Ana ban nama 200 na jala jira 220 meeqa. Yaaki. Marruu bakka akkansi. Si isin akkaan isaan. Way. Hin qabu waan godhaadhe sila. Sila ol kaatanii quraana naa qaraatan uummata akka kutadhee jira. Amma ishee anamma suuraa kamsi qaraasisa reebe. Faallaa immoo achii as filannoo ati dhiyeeffatta amma. Ani immoo. Ati ol ka'i qara'ee shamarra dula ol kaatee qaraate. La anatti wal qixa nuu boo'ee amma godhaana bichaame an dura maal ta'e beektani. Ana isin moo'ee sila beektanii isin taphatanii. Maal argitu wiin endaluu jedhaba. Ingiliffa tana sana hin beeku. Amma waan jaaladhu sinii jedhu re'an. Waan dasna jedhu waan jedhu hunda jaaladhu. Mee jedhu. Amma bakka nama raayyaa isinii jedha. Garuu ijoollee amma Abbaa mancaamu. Akkaan isaan ol kaasu har'a. Yookaan walaloo jaaladhu takka isinii jedhu jechuun walaloo dasneetu takka isinii jedhu. Walaloo keessan dubbisi amma. Amma walaloo dasneetu biyya fedhe dubbisuu hin danda'ame naannoo jaaladhu. Naannoo miti kaffi godhi Afrika maguutuu gurraatitti tana faarsina. Laan Afrikaa guutuun faarsu. Ishii Angoolaa'oo. La uma. An kama fedhe faarsu. Ishii faarsu. Jara wiini nurraa fudhachiisuu eddanii mee dadhaa harkaa. Taphadheen beeku jettanii wiinii eessatti barattarree? Barreeffama argee barasi. Kun ammallee 100 kennanii bara jaaltani. Thank you my brother from another mother. Bari UK jira achi isin baasullee danda'a kanaaf isinitti wannoo gugudhaaraati. Ambar beeyta naagaluu dide yeroo darbe waa'ee UK natti haasofte yoo immoo live irratti si argu naagaluu dide. Abdurrahmaanii kiyya naa jiraadhu. Anoo UK jira feetan dhuftanii? Bakka wayita qorri tare dhufa ka. Amma hin qorraamire baradoo qaba biyyi faranjii. Biddilibsiin hin jira bara kanneen gishee re'eet irraa hojjetamu tokko jaakkeetti hin jira. Shaama.
Abboo bona wayyaadhis. Mee isin amma Haadha manaatiyya fuudhee dhufa qabadhee dhufaani. innaa silaa hoo sila isinii deettee Karamarra jira Itoophiyaa keessatti shunkurtiin wanni intini nu jedhe meeqallee. Waan sanii dubbatina. Si waan jedhan santu baname mee naalaali waan jedhan santu banameesi. Gifti banamee jira garuu maal akka inni qottu hin beeku malee. garaana dhukkubee shunkurtii widdiidha ilma argachuun hin danda'amu. Ay suutuma programuma kennan deemna jedheeti bar. Sagantama kennan Rakkoon qabura bar rabbitu isinii laaffisa. Thank you my brother. akkana rabbii kiyya ani hoo annamumaa yoon qaba. Maqaa lakkoofsa tokko maaniin kun nama giiftii naa kennu lakkoofsa jalqabaatirra jira. Rabbi si haadhee. Wallaahi billaahi waan yaadde rabbi si argachiisu. Takka waan siin jedhu qabu. Itoophiyaa kana keessatti yoo dhadha'iinsa taate malee giiftii kana beeyta wafi yella lokeeshinii nu gaafata riijinii jijjiiree homaa home. Eessa jira? Durduba kiyya argite anka jedhu. Silaayyuu anaa kennan jennaan faallaa akkamitti isinii kennan yaa rabbii kiyye. Ati bar biyya xiqqaatu biyya faranjii jirtaa miiree eega Ingiliiziin jiraatte. Amma Ingiliiziin jirtamoo Ameerikaa deemte moo achuma Dubaay maamataan isaa. Waa lakki Dubaay hin jiru wallaahi wabillaahi Dubaay illee hin jiru Kuwait illee hin jiru Suudi illee hin jiru. Kakana hin jirre eessa jira ree? Ila waan jedhe wallahi jette naa taatee jirta thank you my sister. Ani aataan jirti jedhe tokko jala kana. Adam baale. sammata Abboo bakka feete ajiraatu. Bakka feete ajiraatu. Naa taatee jirti an bakka. dura akkana jedhee carraan naa dhufee beektanii. Yaa Rabbi naa kenni riskii yoo riskillee akka roobaa odoo olteen buliin dafii na dhaabi Ayirooppaa. Yaa Rabbi yoo si